Viidiyoon kun shamarran biyya Arabaa jirtu hundumaaf akka barumsa ta'uuf egaa akkuma suuraa irratti argitan kana waan micayyoo sana mudatee waan ishee irra ga'ee takka takkaan isiniif hima. Isin immoo hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Dhugaa dubbachuuf tarii irraa barachuu dandeessu. Nama biraas birree sheerii akka gootan asumarraan kun yaamsa kooti. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Askalee jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa micayyoon tun suuraa asirratti argitan tuni akkuma kiyyaa keessanii biyya Arabaa deemte. Yeroo deemtu kana dhugaa dubbachuuf waan ilma namaatirratti dhugaa dubbachuuf dubartii ta'uun baay'ee tokko gaafa seenaa ishee kana dubbisu baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Egaa mucaa kana wal bartee yeroo wal bartuu hiriyaa isheeti. Isheen immoo biyya Dubaay kana jirti. Biyya mana qabdi. Biyyatti mana ijaarrattee qabdi. Nama biyya Arabaa turedha jechuudha. Egaa hiriyaan ishee kuni anallee biyya Arabaa na fidii Dubaay na fidii anarree dhufee tan lama taanee dalagannaa jedhaani. Egaa mana san beektanii namni ala hojjetu kun yeroo baay'ee qarshii hin argatu. Isheen qarshii harkaa dhabnaan asitti biyya kanatti kan ofiin of jiraachistu malee kan isa ittiin fiddu dhabnaan mana biyyaa qabdu san osoo maatii ishee didanuu gurgurte. Gurgurinii osoo jedhaniinuu maatiin ishee kadhatanuu maatii ishee san dhiistee hiriyaa ishee san caalchifattee mana san gurgurtee biyya Arabaa isa fidde. Yeroo isa fiddu kana akkuma nama kamiituu fiddee biyya kanatti wajjiniin jiraataa odoo jiranuu inni jaalala sobaatiin bakka beektanii dhiira jechuun dubbachuuf yeroo tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haalli an akkanaa kana dhugaa dubbachuuf lafa jalatti osoo hidhanii umurii isaa guutuu lafa jalatti hidhamee garaa nama nyaatu jechuudha. Micayyoo tana wanta namni namarratti hin hojjenne ishee irratti hojjetee achi booda micayyoon sun mana ishee san gurgurtee gara biyya Arabaa fiddee yeroo kanatti inni erga as ga'een boodatti wajjiniin jiraatee fakkeessee wajjiniin jiraatee micayyoo tana garaatti hafee yeroo kanatti yeroo garaatti hafu kana isheen yaa osuma hin jettuu akka tasaa poolisiin qabee biyyatti galche. Inni achi birrii ishee sanis hin deebisnee fi inni laayivii biraa keessisa. Ishii mana gurgurtee biyya isa baaste san dhiisee inni nama biraa wajjiniin jira. Dubaay kanatti ishii dhiisee bilookii godhe. Akka carraa ta'ee ishii alawaan hojjettuuf waraqaa waan hin qabneef poolisiin qabee galchee jechuudha biyyatti. Gaafa birrii ishee san gaafattu mana isheetti nafnee birrii isheen argannee maatii isheetti qorre. Obboleewwan ishee jibban maatiin ishee jibban har'a karaatti aftee karaarra deemti jechuudha. Egaa yaa ijoollee yaa nama keenya yaa dubartoota yaa shamarran keenya waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Tasuma alagaan alagumaa akkuma jedhamu dhugaa dubbachuuf alagaan alagumaa maaltu alagaadhaaf fira jedhee akkuma jedhe Caaluun dhugaa dubbachuu fi kanaafuu maatii keessan tasumarree dhabuu hin barbaadine. Qabeenya dhugaa dubbachuuf maatiin keessii kunuunsaa malee maatiin kee qabeenya keessan akkaati guddattu barbaada malee akkaati bittinsitee akkanatti booddee dhumni kee maal ta'e dhiiraa jettee ilaali kinoo. Innarraa bakkeetti ishee dhiisee maatii ishiin arganne yeroo lakkii yaa mucaa koo wanti kun guduunfaasii ta'a hin gurgurini of jalaayi osoo jedhaniinu mana ishee san gurgurtee isa as fidde. Durii ilaali isa as fidde inni erga as ga'een boodatti akka barbaade ta'ee nama biraa wajjiniin jiraata. Isheen qabamtee galtee abbaa kanaan jedhuuf isheen akka maraattuu karaarra deemti. Bakka seenaa ishee kun hedduu barreeffamni isaanii kana hunda gadi baastee dhugaa dubbachuu fi ana dubbisee fixuun dadhabe baay'ee tokko karaan nyaatee
nama baay'een akka irraa baratuuf garuu barumsa guddaa ta'aaf jedhee tayyaadha. Namni keenya yaa ijoolleen keenya dhagaanii garuu nama beekuuf nama waan akkanaa kanaaf nama ijoollee dhufuuf fakkeenya ta'aaf jedhee tayyaadha. Maaliif ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii beektanii dhugaa dubbachuu biyya ormaasitti gubattanii gaafa qabeenya kana hunda dhabdanii sammuun nama jeeqama mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf odoo kan gargaaramtu ta'e anillee biraa nafu nan gargaara. Anirree shamarran anirree dubartiidha. Tarii waan namarra gahu waan waaqaa hin beekan. Garuu shi harkaan of goote akka nama kamittuu wajjiniin guddanna wajjiniin jiraannaa jetteeti. Akka saree akkanaa ta'e hin beekne dhugaa dubbachuuf waan garaa nama nyaatu. Kanaafiyyuu poostishu sun dhugaa ani hin beeku kan baay'ee tokko ulfaataa. Kanaafuu ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kana baay'ee dhugaa. Barreeffamni kuni waan nama biraatillee ishee osoo hin taane ishee kan miidhamtuu osoo miidhamtuu tanaayyuu osoo hin taane namni barreeffama san dubbisee arge sammuu nama jeeqaa jechuudha. Sammuu namaatu hin jeeqa nama biraatu yoo jechuudha. Haala isaanii haala inni irratti raawwate barreeffama san yoo gadi baastee akkas wanti sun dhugaa dubbachuuf ani garuu waaqni yeroo tokko nama beektee obsa nama kenneef. Baqa wanta hamman hin jedhamne rakkina hamman hin jedhamne wanta inni irratti raawwate hunda garuu immoo dhugaa dubbachuu fi qabeenyi hin baddi waan naaf fayyaadha. Mucayyoon akkana jirtu tun dhugaa dubbachuuf sila qabeenya ishii kana amma feeyyuu qabeenya keessan balleessanii dhugaa dubbachuuf sanummoo mana itti gurguraa wannan biraa dhiisatu qalbii akkamiiti dubartoota kanaaf kan kenne dhugaa dubbachuuf sanuu mana itti gurgureetan biyya kana fida wanti biraa hafu. Kanaafuu warreen fiddanii warreen immoo ganaa hin finne jettanii karoora qabaattan irraa of eeggannoo godhaa. Qabeenya keessan hin balleessina. Hojjetee oo barbaade hojjetee ofiisaatiif haadhuu liqeeffatee liqiisan akka beektee birrii kee yoo ta'e garuu birrii ati ittiin fidde san yoo ta'e biloo keessa godhee si dhiisuu danda'a. Garuu immoo gaafa liqeeffatee liqii namaa sanaan mataa isa zoorsu san liqeeffatee dhufee biyya kana ofiisaatiin mataan isaa zooramee hojjetee too giddiisaa kaffalaa jechuudha. Taffalaallasee namni waa meeqa argee makaraa meeqa argee birrii tana fida. Isheen ganaa duriyyeen as dhuftee asitti waan biraa keessa baqa baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf barreeffama kana gaafan dubbisuani baay'ee tokko baay'een sammuu nama jeeqa jechuun hin danda'ama. Kanaaf isheettis murteessuun in ulfaata. Tarii namni wajjin guddachuudhaaf namni yeroo ammaa kana namni tokko ta'ee of jijjiiruu waan hin dandeenyeef tarii namni kun natti dhiyaate tarii baqqaa beektanii fakkeessee miti akkas hanga beektanii hanga keessa kee barutti of agarsiisuu osoo hin taane abbaa warraa keessis haa ta'u hiriyaa keessis haa ta'u irraa of qusachuu qabda. Qabeenya kee hunda hanga qabdu hunda itti agarsiista gaafa ta'e inni harka qullaa si dhaabee akkanaa duriyyeen akkanaa kun boodaatillee karaatti baata jechuudha. Hojjettee kantu bilaashii taata jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaa dubbachuuf abbuma warraa keetu yoo ta'e atas teessee maatii kee biratti gudunfachuu qabdaa jechuudha. Inda'u moo hundaa nama gaarii haga ilaa dubartiin takka hin jirti jechuudha. Biyyuma keessa yoo teesse an qabeenya gara biraatii qabdu hin jirti. Walamanuu dhiisuu osoo hin taane wajjumaanii qabeenyi sun gaafa rakkattisii ta'uu danda'a. Kanaafuu as teessanii immoo harka hundumaa har'a beektee nama meeqa takkanatti bade nama meeqa takkanatti daandirratti hafeera. Isuma amantee abbuma raashii sanii riyaashii ta'ee maal ta'e isuma amantee isuma irratti ergattee gaafa galtuu harka qullaa kan taasise jira. Osoo maatii ishii san biraa qabaattee har'a xiqqoo ishee hammatee boqonnaa sammuu kennaaf waan ittiin tanqasaaqastu ta'a. Nama tokko irratti of gatta'uu ta'e garuu biyya arbaa kana teessee sirrii miti. Akkaawuntii kee irratti qarshii hin ergattu hin galfattu taanaan bilaashaa jechuudha.
harka tokko yoo akkaawuntii keessatti galfatte harka tokko ittiin hojjechuu dandeessa jechuudha. Malee zim jettee namoota tokko irratti qarshii keessumaa yookiin maatii irratti yookaan abbaa warraa keessatti yookaan obboleessa keessatti galchisoo ta'e maafi faayida. Dhimmaasha akkaawuntii keessatti argachaa wanta ittiin hojjettu san immoo ittiin hojjettaa jechuudha. Malee asteechee amma isa jiran kana qarshii waan namatti fakkaatu yoo galte garuu si fayyada bilte. Kanaafuu obboloota koo ofiin dagatinaa ofii eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya mucayyoo waan obboleettii keenya irra ga'e kun immoo nama biraas akka hin geenye sirriitti ofii eeggannoo godhaa isiniin jedha. Namni beeku hin beeka, namni immoo beektanii namni wal qixa miti. Wanti kun kan ta'amaa ture ammayyoo miti, garuu namni keenya hin dhagahu, ijoolleen keenya hin dhagahanii irraa ofiin eeganii yeroo baay'ee ofiin nyaatamu, ofiin shawwadamu, bakka akkanatti kan jiraatan bakka wanti liyyinnatiin hin jiru jechuudha. Namni irraa barate hin barata. Seenaan ishee kana waan isheen dabarsite kanarraa waa baay'ee baratu jedhee yaadaa jechuudha shamarran. Dhugaa dubbachuuf. Innaa akkasii viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura.